Sani akkas taanaan ibsaan abaarsamakii qabaa jechuudha sanii mootan. So kanaafuu wanni amma kaleessaa suni taphatame wal mo'uu fi mo'atamuu waan jiru. So kanaafuu afaan wanni dhaaniif wanni ajendaa godhatan asirratti hin jiru. An eda mana jaaldayyuu siititti wal arrabsine. Arraba akkana argen beeku anuma onna harkise. Abbaa Abdallaatillee dhaggeeffadhu laal. Waliin jiraanna yoo jette. Waliin jiraanna yoo jette. Anamma haati faatee humna tiyya tanaan hiyyummaa tiyya tanaan teessoo kiyya kana rakka bajaa qaba. Okay. Hiyyummaa kiyya kanaan teessoo tiyya tana rakka bajaa qaba. Okay. Gizee asii balbalatan agabbay haadha faatee dhanii na dubbisan kabajaadhaan. Harargeenis arsiinis kutaan kamiyyuu jechuudha. Jimmas kabajaadhaan na dubbisan. Harargee baajaajii isaanii na biran tartu anaa lafa deemu. Kabajaa guddaa qaban. Arsiin illee akkasuma. Maaliif jennaan miidiyaan kun akkuma abbaan itti fayyadametti. Gaafate xuluq yettee bakkuma argite seente xuluq yettee bakkuma argite seente maal taate beektaa? Saree feestaala fuutee deemte taate. Dhugaa keetti. Kanaaf ati nama hojii qabu, nama kabajaa qabu, nama bultii qabu. Xuluq yetteetiin bakka argite seente uummata kanaa waliin gastii seente inuma hin lallabin. Anamma odoo argu laala haa. Gaafa seenaa arrabsanis osoo argu. Gaafa haadha faatee si arrabsan jedhanii sheerna godhanis gaqqabee block kutee bira. Suuraa kiyyarra fidanii viidiyoo hin taane kunoo wannoo kana viidiyoo bada kana fidanii suuraa kiyyarra hidhaniitiin jedhanii bakka birooti sagalee gabbuusanii. Scroll block scroll bakka kutee bira maaliif jennaan namni ati argitu kun yoo argitee akkana zim jettee laalte bara. Ustaaz Raayyaanis waa jedhan, Abiyyi Ahmadiinis waa jedhan, Nabii keennaanu sallallahu alaihi wasallam waa jedhanii, Qur'aana kanaanuu homa jedhaaranii, Masaaf Quddusiidhaanis homa jedhaaranii, taadaa ani ilmi namaa waan eenyuun tadeef, ani eenyuun waan caalee fi tultullaa tiktokii keessaa wuh jettu wanneet. Hindutti sareeraan hin deemu. Akkas gastii seentee ekereen arrabsaaran jettee gastii seentee deebisuudhaaf waliin hin lallabin oolota tiktokii lafa sin jedha. Taate haadha manaa ta'u. Fudhadhe harka lamaan. Amma asliin odoo akkanatti ilmoo isaatiif jaartii isaa arrabsaaran osoo argu scroll godhee bira lufa. Maaliif jennaan? Amma beektaa. Kana keessatti rabbiin caalii maalitti amana beektaa? Nama 300 gubbaa kana jiru argite kaqara yoo namni 50 ilaalu ta'e gaafa qaaqasanii namni 300 gubbaa san namni 200 dabalameef saniif salaata ilmi namaa tiktoo kana keessatti. Baaraan isaanii maal godhuu kaaftaati? Amma bar ijoollee teenne keessa amma haadha faatee irraa qabee feemasootuma teenna tasi koomandootaan nu dabalate agaree diinuu ba'u. Hundi isaaniituyyuu arraba miidiyaa kana gurra itti waan kennan natti hin fakkaatu namni handaaramaa lallaba malee namni handaaramaa iyya malee. Anamma qeequmaafuyyuu yoo magabbayee waa jedhaan jedhe waan namni sun argu natti hin fakkaatu. Yoo waanuma handaararraa iyyuu natti fakkaata abbaa fedhattu yoo aare. Mush feemas iyyuu miti namuma gadaanu kanattu yoo aare waan na arguun seewwan. Akkamitti namni akkasii gabbayee wal qeeqaallee nama ajaa'ibaa. Haa ta'u immoo dubbii ani kaasee namoonni baay'een kawa barreessan ani bajuu miti. Profaayilii haadha manaati yoo uffadhu. Ganama kana gabbayee kun ugur deemee viidiyoo waraabu edha qoy. Maay uffadhu dura profaayilii. Socho'uuf deemaara. Rakkoon qabu ka profaayiliidha. Akkas ani ilmuma namaa kamiinuu isiniin jedhan. Hammeenya ilma namaa hin gammadin. Waan itti bulu rabbiin fidee rakkisu wayii. Gaay sagalee kiyyan jiru. Ana baay'ee Injira Sumayyaa welcome. Ana baay'ee kallattii kamiinuu shimfatii koon argitan. Shimfatii kiyyan argitan. Fuula koon argitan. Jechaan jee irratti haadha faatee ati gara biraatti akka nama fudhanne jechi kiyya waan gabaabaadha sii galee. Sirra laallee abbaa. Anaa fi inni salaamtaa jedheeni haguma sakkumadde wanni biraan jiru salaamtaa naan deebifne. Wanni biraan jiru sii galee annama salaamtaa gaafadhe namni tokko yoo naan deebifne. Callisimee waan bajoo siyaa namni. Kila namni waan bajoo siyaa rafaatee dhagaye. Ani salaamu alaikum waan jedhee namni. Bas amma saafi ajandaa sanii dhibbiis waan biraa irraa haasofnu. Sani bara akka bajootti isin nan fudhanneef yan. Galee wanni kun hubatamuun barbaachisaa. My Mark, welcome boss. Leenca koo. Mark kiyya gaafa Augustus 9 jechuudha. Geemii kiyyarraa na finishii obboleessa koo. Qaalii kiyya gadatoon dhugaa rabbii. Akkanumatti anumaa taa'u dhufee live goolii naa guutee giiftii naa kennee na biraa deema. Wallahi naa galateeffadhaani.
Galatoo galatoo. Thank you obboleessa keenya. kanatti wallahi hedduu qabeenya dhuma hin qabne rabbi sittaa kennu biroo fi jabaadhu. nama addaati. Obboleettiteeti anyway. Wallahi jabaadhu wallahi rabbi khayrii si haa godhu. Naa jiraadhu qaalii kiyya. Kanaafi akkasii. Rabbi sittaa guutu ammallee bootaa baaftee rabbi si haa deebisu obboleessa kiyya. Dabalee rabbi si haa kennu obboleessa kiyya. Gammachuun jiraadhu wallahi irriba gaarii rafi. Eebbifame. Sirrakkisin rabbi bakka jirtutti qabeenya kee keessa barakaa rabbi si haa kaayu. Rabbi si haa gammachiisu. Jaalala haadha faatee rabbi si keessa haa kaayu. Hin taane? Guyyaa jaartii qabaatee jaalala haadha faatee si keessa haa kaa'u maali? Kun shaytichi maal Laa obbolummaan haa ta'u. Jaalala haadha faatee. Obbolummaan haa ta'u isin tuqinaa isin. Araana jaalannaan himti akkanaan dhufee si jaalate namni nama waajibu waa kenna. Namni banna jaalannaan mallaqa baasee giiftii naa kenna gaafa makiina diimtuu naa kennu jira gaafa akkanumaan bakka giiftii guddaa kana naa kennee deemu jira. Ayyee namni nama jaalannaan himisa. Abbaa Abdallaa giddi maan sirreessitaaf kaadha faatee ati haasawu. Barsiifte wallahi tottolchitee Abbaa Abdallaa haasawu barsiifte. Tawaa jedhan takka. Waan rabbi si godhe. Jalama dhufani kana dullacha fuula qabriitiin mana jiibii dhaqi jettee ergitee wayi dalagaa haadha faatee mee haadha faateetiif ana maaltu jidduu teenna jira. Wallaahi warra durriyyee. Ana akkasuma bar dhiirri an dhaqee ladda isaa dhaabadde hundi masawaannata kanfala. Dhiirri na ladda dhufee dhaabate illee masawaannata kanfala. Akkasuma. Namni tokko dhiirri tokko maqaan dhoofnaan jalaggalte dhiidha dhalaanillee akka muree akkas godhaartan jedhanii haadha faatee akkas hiraartan jedhanii jalaggalee carqeen inni lafa kaa'ee suuraan inni baafatee lafa dhiisee ni qaalofti. Namni tokko ana maqaa kaafnaan. Azaa godhan bakka azaa gabbayee kolfee taphannaan bakka viidiyoo wayii arginaan fidan itti sheer godhan niitii tan teelaali maaliyyoo teelaali itti sheer godhan fidanii boqonnaan argatu. Geemni haadha faatee. Geemni kan kee yoomiin maali inni baabaa leencinaa bitaa anis malee nama biraan qabu tiktook kana. Wallahi sii kenna wallahi. Shambicha hafe baaba guyyaa 5 tofe. Sanbata xiqqaa. Gabbayii booda wannaa dalage viidiyoo. Hadda irraa qabee guyyaa 5 qofa to'afe. Amma leenci birrii diraama meeqa beektaati? Dhibba kuma tokko fi 300. Kumaaf 300 kuma lamaa yoo dootaatti haadha faaxarra namni faddoon. Jaarsi kiyyallee naa bitaa. Galatoome wallahi. Haa? Jaarsi kiyyallee gadaa. Jaarsi illee ni bitaa fe abbaan gadaa. Akka itti bitaniif La jaarsi sillee hin bitaa fe abbaan Abdallaa. Ma abbaa Abdallaa kun labichi laa qabaa maali rabbi jedhi. Baba Nuruddin. Wayye. Abbaa Abdallaatiin miti jaarsi. Kanna isin mana bisa na bisa. Yo bitu barbaadan dhugaa. Wallahi bituu fedha. Rakkoon qabu jenna miti.